Raadiyoo Simbirtuu. Guyyaansaa eebila 7 bara 2016 gaafa guyyaa kamisaa torbeetti kan sinii dhiyaatu kun qophii Simbirtuuti. Oromiyaa fi biyyaan baateessanii sagantaa keenya eeggachaa jirtan qilleensarraan nagaan keenyi bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Hordofuu akkasanii tolutti gurra simbuusa. Sagantaan keenya har'aa qophii imalaati. Qophiin imalaa kutaa lama qaba. Kutaa duraa keessatti deeggarsa qeerroo bilisummaa biyya keessaaf godhamaa jiru irratti kan xiyyeeffatudha. Kutaa lammaffaa immoo waa'ee waldaa qorannoo Oromoo biyya Ingilizii London irratti godhame irratti xiyyeeffannee wanta jennuu qabna jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya hunda kan dursu garuu oduudha. Sirboonni silaa qaamuma sagantaa keenyaatiin irraanfanne. Adda Dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Adawaawiin kaleessa korasaa guyyaa lamaa xumure. Fincile Oromiyaa keessa jiru irratti waa'ee Oromoota ajjeefamanii fi hidhamanii murtee dabarse keessatti waan tokkollee ifatti kan jedhan qabu. Waltajjii dura taa'aa fi itti aanaan dura taa'aa dhaabbichaa walduraa duubaan obbo Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi obbo Dammaqee Makkonnin gaggeessan sanarratti qondaalota dhaabbata Dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti quba qabamaa oolamee jedhame uummata to'achuu hin dandeenye jechuudhaan. Ibsa ifatti baasan keessatti garuu immoo waan haala Oromiyaa keessaa dhiisanii jaarmiyaalee hawaasummaa fi waldaalee garaa ijaaruun nageenya biyyattii fi dhaabichaa aangoorra tursuudhaaf akkaan barbaachisaa ta'uusaa jala muraniiru. Kana malees humna sabaa himaalee biyyattii keessaa cimsuu, oomisha guddisuu fi guddina fiduu kan kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffate ibsa baasaniiru. Jilli USA Ameerikaa tokko dawannaa hojiitiif kaleessa gara Finfinneetti maleera. Jilli ambaasaddar Boonii Jeenksiniitiin dursamuu kun qajeelfama 1540 jedhamee beekamu kan golli nagaa eegdota mootummoota gamtoomanii bara 2004 baase Afrikaa keessatti hojiirra ooluusaa do'achuudhaafidha. Akka labsii 1540 kanaatti biyyoonni waa'ee nageenya niwukileerii mallatteessan marti isaanii meeshaan sun yookaan immoo wanti isa tolchuudhaaf gargaaru dabarfamee akka harka goolessitootaatti hin seenneef eegumsa barbaachisu gochuu qabu. Kanaaf wanti sun Itoophiyaa dabalatee Afrikaa keessatti haala isaa qorachuuf qondaalota gamtaa Afrikaallee waliin kaleessaa fi har'a dubbachuudhaaf kan gara Finfinneetti imalan akka waajjira dubbii himaa ambaasaddar Boonii Jeenkins ibsa baasetti kaleessa. Oromoonni biyya keessatti meeshaa lolaa fi ogummaa waraanaa qaban hatattamaatiin of ijaaranii humna ittisaa uummataa naannoo isaaniitti adda bilisummaa Oromoo ijaaretti akka makamaniif waraanni bilisummaa Oromoo waamicha godhe. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa obbo Abdii Raggaasaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kan adda bilisummaa Oromoo waraana humna shaffisaa leenjii fedhe fudhatee diina lolee injifatuu fi humna jajjabee haalaan leenjisee dirree waraanaa 5 qabu keessatti dirqama itti bobbaasaa jiraachuu addeessani. Mootummaa garboonfataa Itoophiyaa Oromiyaa weeraree jiru kana kuffisuufis Oromoonni ogummaa lolaa qabanii fi qawwee of harkaa qaban hundi isaanii warri naannoo waboon jirutti argaman akka wabootti makaman warri waboo irraa fagoo jiran immoo humna ittisaa uummataa naannoo isaanii jirutti dabalamanii Oromoo akka baraaramaniif waamicha godhani. Humni dandeettii adda addaa qabu humna ittisa uummataatti ijaaran. Maaliif naannoo jiruu fi haala jiru keessatti akka hojii waraanaa, ogummaa waraanaa, dandeettii waraanaa nu gargaaruu danda'u. Yoo naannoo isaa jira ta'e naannoo isaatti. Yoo immoo ogummaa qabaata ta'e bakka dirree waraanaatti socho'ee ogummaa akka kan nuu kennu. Meeshaa hin qabaatu ta'e immoo meeshaa sana akka nuu daba. Yookaan immoo bakka jirutti meeshaa sana hidhatee akka hojjetu. Isarras darbee humna ittisa uummataa naannoo isaatti akka leenjifu. Humni keenya humna wayyaanee irraa adda akka ta'e ammayyuu kan isa jiraachise dargaggeessa humna qeerroo cimaa ka ari'ee qabuu danda'u ka tooftaa adda addaa loluu danda'u shaffisa ka qabaatu leenjii fedhe immoo ka kennine fudhachuu ka danda'u isa kana qopheeffataa jira jechuudha. Kanaaf qaamni hundi waraana ogummaa isaa qabu ka hubannoo isaa qabu ilma Oromoo qofaa miti biyya Oromiyaa keessa warri jiran kana irratti nu gargaaruu qaban.
yeroo kamuu caalaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana ayinaa hedduminaa fi fedhii lolaa qabaachuutiin sadarkaa guddaarra jira kan jedhan ajajni waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa obbo Abdii Raggaasaa. Kana malees yeroo ammaa kana keessatti bosona Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoonni Oromoo daatanii jiran qaqqabuudhaaf wanti godhamaa jiru jira jedhanii gaaffiif deebii televezyiinii Oromoo wajjin godhan. Humni harka duwwaas ta'ee hidhannootti xiqqaa qabu bosona Oromiyaa kaan immoo magaalaan jiranitti maqee adda bilisummaa Oromoof qonnamuudhaaf tattaafataa jira, qonnamaas jira. Isa kan immoo bifa ta'uu maleen qaamni dhaabaa bakka adda addaatti tolfamee gaggeessaa jira jechuudha. Zoonii itti dhiyoo jiruu fi quunnamtii shaffisaa jiru naannoo sana hubannoo warra qabaniin lafa kabeekaniinis kan hin beeknes immoo bakka biraatti sochoosuun humni kun bifa hidhannoo bifa ijaarsaatti jijjiiru. Sheekh Alaamuddii fi weellisaa Qamar Yuusuf mootummaa Itoophiyaatiin himatamani. Qabeenyummaansaa kan Alaamuddii kan ta'e dhaabbanni Midroo Group jedhamu qarshii miiliyoona 400 fi miiliyoona 33 fi 500 fi 71 fi 241 dafee mootummaadhaaf akka kaffalu irratti murtaa'eera. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha 8ffaa dhiyeenya taa'een Midroo Group dhaabbilee misoomaa 4 mootummaarraa yeroo bitetti horii hin kaffallee jedheeni. Midroo Group misooma qonnaa Gajab, Harizan Addis Taayer, qonna buna Limmuu fi qonna buna Babbaqaa bitee yeroo jedhame keessatti maallaqa mootummaadhaaf hin kaffallee jedhe manni murtii. Qamar Yuusuf immoo qaraxa mootummaan Itoophiyaa argachuu qabu dhowwateera jedhamee himatame. Ministiriin galiiwwan biyyittii Qamar Yuusuf qarshii miiliyoona 1 kaffaluu qaba jedhee mana murtiitti himateera. Qamarii fi haati warraasaa waan kana hin beeknu jechaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii imalaatti dabarra. Horano baafanu sawwanu irramnu lubbuu gootaa dhabne harka lagaan roorreeffamne falmadhu ka'ii duuti nafne irramnu lubbuu gootaa dhabne harka lagaan roorreeffamne falmadhu ka'ii duuti nafne dhiiga malkaa boorasee bishaanuma ta'ee yaa'e lolaan galaanatti makee fuudhe hora dhulguudhiidhaan sawwanu horano baafanu sawwanu irramnu lubbuu gootaa dhabne harka lagaan roorreeffamne falmadhu ka'ii duuti nafne irramnu lubbuu gootaa dhabne harka lagaan roorreeffamne falmadhu ka'ii duuti nafne. Bakata laki suki jalale chasinyata lalang goticha bakata laki suki jalale chasinyata lalang goticha bakata laki suki jalale chasinyata mojinya nuya jarana mala apa mala takabana mojinya nuya jarana fala apa fala takasarana Orojipinikum Ngoni due wajinya nasida Maranu jira Jajabe due wajinya nasida Maranu jira Kero dane wajinya nasida Maranu jira Baratanu de wajinya nasida Maranu jira Kumbiya nyate kumbiya baate Gandhi sakapso ke sapachate Miriya darane nagara Gandhi sagapso ke sapachate yada
koode darra taate birro agare tullu mo gilto baro tumsa jarra gada aile fida mari gamada nilata faiso bakana tamana nirsa faisa alamu kitesa wa ko gutu she garba koode darra warra jibbinekum warra jibbinekum warra jibbinekum warra jibbinekum. Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan imalaati. Qophiin imalaa har'aa kutaa lama qaba. Kutaan tokkoffaan amma dhiyaata jechuudha. Ebila 2 bara 2016 jaarmiyaan gargaarsa qeerroo idil addunyaa hojii inni bara darbe dalagaa ba'eef gabaasa isaa kabaranaa 2016 keessa immoo dalaguudhaaf karoorfate hawaasatti dhiyeessee ture. Kanarratti xiyyeeffata qophiin imalaa kutaa tokkoffaansa. Hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenyadha. Sirba gabaabduu kanaa booda qabadheen deebi'a keessummaa kiyya. Dhaggeeffattoota keenya keessummaa qabna. Keessummaan keenya itti gaafatamaa jaarmiyaa deeggarsa qeerroo bilisummaa Oromoo kan idil addunyaati. Dargaggoo Tashoomaadha. Tashooma baga nagaa dhufte. Gaafa ebila 2 2016 Washington DC'tti gabaasa dhiyeessuun ala maaltu ta'e maal gootanii qeerroo idil addunyaa? Tumti qeerroo idil addunyaa edda hundaa'ee waggaa tokko shanii deema. Noovembar 19 bara 2014 keessa kan hundaa'e ifatti kan uummatatti ba'e gaafa Jaanuwaarii 1 2015 hojii adda addaa hojjetaa ture. Amma 2016 keessa jirra waan ta'eedhaaf hojii 2015 keessa hojjetame karaa diinagdeetiinis ta'e karaa hojii gara birootiin wantoota hojjetame uummataaf gabaasa gochuu dirqama. Akkamitti karoorfannetti jalqaba 2016tti ture garuu sagantaan adda addaa walirra bu'uudhaan dhiibamee yoona kanarra gahee jechuudha. Inni guddaan gabaasa waggaa kan dalagaaf kan diinagdee uummataaf dhiyeessuudha. Haaluma kanaan gabaasa keenya kana garuu dhiyeessinee uummatatti jiruu fi isaanirraas yaada fudhataa turre jechuudha. Dhugaadha. Keessattuu bara kana keessa qeerroon idil addunyaa kan qeerroo bilisummaa biyya keessaa tumsu waan guddaa akka dalagdantu hubatamaa jira. Kanaadaa dabalatee kutaalee adda addaa Ameerikaa keessa gama Ingilizii kanaas wanti yaalamaa tureeru jira. Maallaqa hanga walitti qabuullee deemtanii jirtan. Mee gara maallaqaatti tun galiin tura. Akkuma walii galaatti maal ture karoora keessaa lafa kaawwattanii maaltu raawwattanii maaltu raawwatamne eessa jirtu amma? 2015 keessatti kan karoorfanne guutummaa guutuutti raawwanneerra. Guutummaa guutuutti hooggansiin jedhu wantoota karoorfanne sanaatiin dabarreeyyuu wantoota hojjenneerru qabna. Inni karoorfanne duraan dursa jaarmiyaa kana miila lamaan lafa dhaabbachiisuudha. Bakka adda addaatti damee banuudha. Isa kana hunda isaarratti milkoofneerra. Bakki nu afurlee amma bakka baay'een haa jiraatu malee. Isaan kana maqaa fi tuquudhaaf Ameerikaa kana keessatti naannoo Siyaatil, Ohaayoo, Atlaantaa, Minisootaa, Boston, Kaalifoorniyaa kana ganaa hin fixanne irra jirra malee bakka kanatti hundeeffanneerra. Kanaadaa irratti Kaalgaarii, Torontoo irratti hundeeffanneerra. Yeroo dhiyoo keessatti immoo duree hundumaa kan xumurree itti seenneerru Edmonton, Brooksii fi Ottawaatti haalgiree hundumaa xumurree itti seenneerra. Koreenis dhaabbatanii jiru jechuudha. Dhalaan isaanii hin jenne garuu dhaabneerra yeroodhaaf jennee dhaabneerra. Koreen hojii keessa seenaniiru. Inaugureeshin isaanii qophaa'aa jiru. Awustiraaliyaatti akkuma biyyaatti iyyuu hayyama tumsa qeerroo idil addunyaa jalatti baafatanii dameen achitti hundaa'eera. Gara Awurooppaa kana gara biyya Ingiliiz, Jarman, Noorweey, Siwiidin, Neezerlaandii kanatti namoota quunnamtii goonee hojii keessa seenaa jirra. Eejiyaatti Dubaay, Kuweet, Saawud Arabiyaatti akkasuma jalqabameera. Afrikaa keessatti illee Saawud Afrikaa, Keeniyaa, Ugaandaa fi biyyuma Oromiyaan keessatti argamtu kana biyya Itoophiyaa keessatti illee karaa harka lafaa jalaatiin ijaarramee jirra jechuudha. Isaanitu iyyuu hojjamalee isinii kennanitti fakkaata. Maaliif qeerroon bilisummaa Oromiyaa inni haadhoon biyya keessa jira? Tumsa qeerroo lafa jalaan hundeessine qeerroo bilisummaa akka isaan gargaaran gooneerraa jechuudha.
malee qeerroon bilisummaa ammaa biyya keessa jira. Nutuun isaaniif jennee dhaabbanne garuu uummatuma achi jiru qabeenya qabaniin akka faana dhaabbatanii dhibbooyyuu karaa lafa jalaa achitti illee hundeessineerra jechuu barbaade. Amma warra biyya jiruun quba wal qabaatu jechuudha warra biyya keessaa kun. Tole kun egaa amma ijaaruudhaan maallaqaanoo eessa geenya hagam walitti qabna jettanii maalirra geessanii jirtan? 2015 karoorri keenya guddaan dameewwan ijaaruudha. Sana keessatti gara maallaqaatiin irratti hojjenna jennee 2015 keessa walumaa galatti maallaqa doolaara Ameerikaa 1,168 fi saantiba 20 walitti qabne. Kana keessaa asitti baasiiwwan adda addaa keessaa ta'ee inni hafe dhibbatti qeerroo bilisummaa bira gahee sochii isaan gaggeessaa jiran utubee jira jechuudha. Kanumaan immoo 2016tti karoora dameewwan banuu edda hanga tokko miila lamaan lafa ejjechiifannee booda gara maallaqa walitti qabuutti deemne 2016 jalqabamee hanga ammaatti doolaara Ameerikaa 1,100 fi 3,893 fi saantima 76 karaa baankii galii kan ta'ee fi karaa kaashii galii kan ta'e yoggaa ta'u doolaara Ameerikaa 7,000 fi 370 immoo karaa GoFundMe online karaa jedhuutiin walumaa galatti doolaara Ameerikaa 1,100 fi 11,000 fi 263 saantima 76 tumsa qeerroo idil-addunyaatti galii ta'ee kana keessaa harki caalaansaa qeerroo biyya keessaa bira ga'ee sochii amma isaan gaggeessaa jiran haalaan utubee jira jechuudha. Amma yoonaatti kanarra jirra. Ammoo walitti qabame himuumaaf waanii goone malee odiitiin dhuma waggaa irratti hojjetama. Maallaqni jaluma jalaan jala waan ta'eedhaaf yoggaa waggaan baajetaa dhumu baajenni sun cufameeti odiitiin godhama. 2015 doolaara Ameerikaa 21,000 fi 968 saantima 20 kan walitti qabame. Inni kunis kan inni irraa walitti qabame public donation kan uummanni kennani. Hawaasa Oromoo naannoo Washington DC irraa tiishartii Minisootaatti qophaa'e irraa galiin gurgurtaa tiishartii irraa miseensota irraa walitti qabuudhaan kanarraati argame galiin kuni. Baasiin adda addaa ture egaa yoggaa waanii goonuu galma kireeffachuun ture, nagahee piriintii gochuun ture, flaayerii, weebsaayitii beekamaadha. Baasiin adda addaan jiraata. Yeroo sanatti baasiin keenya xinnoo ol ka'aa ture waan ta'eedhaaf yoggaa Minisootaa irratti qophiin qophaa'e keessummoonni fi dhaqaniiru, sirbitoonni fi dhaqaniiru ta'anii illee kan kaffalanii jira ture. Baasiin walumatti 10,215 fi saantiba 5 ture. Kanarraa kan hafe naannoo 11,000 fi 600 wayi kan ta'u gara biyya gaheeraa jechuudha. 2016 immoo gara 100,000 argatanii jirtan. Walumaa galatti 100,000 fi 11,000 fi 263 saantima 76 kan walitti qabame 2016 qofadha kun. Qeerroo fi maatii qeerroo waan guddaadha. Hirmaannaan hawaasa Oromoo bara darbe 21 ture kuma bara namoo 100,000 galeera. Dabaleera Oromoon hirmaannaa isaa onnee ka'e jechuu dandeenya cimaadha yookaan immoo qeerroon cimee walitti qabaa jira yookaanis immoo Oromoon akka gaariitti socho'aa jira jechuu dandeenya biyya alaa kanatti. Kan baay'ee si ajaa'ibu sochiin uummata yookiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiru baay'ee daran akka dabaleeruu danda'anii hubadhu. Sababni isaas maallaqni akkaawuntii natti galuusaa argina. Namni maqaa isaallee otoo hin dhahin akkaawuntii namoonni gashan jedhan baay'eetu jiru. Kun immoo kan agarsiisu qabsoo biyya keessaa gaggeeffamutti jiru kana qabsoon kun anaanis na ilaallata kan kooti jedhee uummanni ka'uusaati kan nutti mul'isu. Amma 2016 erga seenee ji'a 3dha. Ji'a 3 keessatti dhagaa maallaqni amni kanaa kan walitti qabame. Kuni waan guddaadha jedhee yaada. Haaluma isaan gorsa sii kennanii bilbilaanii maal goona jedhanii si gaafatanirraa namoota baay'ee irraa biyya adda addaatii irraa yoggaa laaltu mooyyuu uummanni qabsoon kun kan kooti jedhee fudhatee akkasii keessatti galee hirmaataa jirudha kan mul'isu.
Amma namni baay'een isin beeku ta'a amma karaa ergan kana mee karaa kam isin qaqqaba horiin kun amma qeerroo bilisummaa Oromoon kun bakka bu'aa Oromooti. Ka Oromoo hidhameefis ajjeefameefis madaa'eefis mana hidhaa jiruufis isatu qaqqabsiisa jedhamee abdatama dhugaadha. Amma warra hin beekneef akkamittiin isin qaqqabsiisu maallaqa kana karaa kam erguu danda'a namni amma kanaan dura hin beekne har'a yoo sagantaa kan dhaga'e akkamittiin maallaqa kana isin qaqqabsiisa maqaan baankii keessanii maadhama biyya eessaati lakkoofsa meeqadha akkamittiin? irraa website irraa argatu Wells Fargo branchii as Maryland keessatti kan banameerudha. Kallattiidhumaan achitti deposit gochuu danda'u. Router numberiin isaa fi account numberiin isaa lakkoofsa accountii fi lakkoofsa routerii isaa achumarra jira. Yoggaa takka biyya Ameerikaatii alaatii yoggaa gashani Swift number kan jedhamu kan gaafatan jira. Isa yoggaa nu gaafatanii nuti kenninaa fi bilbilli keenya achumarra jira. Isumaan bilbilanii nu argataa jiru. Biyya Afrikaa keessa warri jiran biyya Arabaa keessa jiran amma kan isin jettan kana xiqqoo bitaa isaan galuu danda'a. Swifti kan akkamitti argatu? Isinumaan iyyuu akkamitti argatu? Baankii keessanii akkamitti argatu? Feesbuukii keessanii iyyuu akkamitti argatu? Karaa kamiin isin gaafachuu danda'u? Bilbila keessan hoon beekanii akkamittiin? Qeerroosapport.org yookiin immoo qeerroo.org irraa hin argatu. Hundum achirra jira. Kan qeerroo bilisummaa qeerroo.org-dha. Kan keenya immoo qeerroo support.org dha. Achirraa argatu. Bilbillis akka lakkoofsa accountis lakkoofsa routeris achumarra jira. Baankiin keenya Wells Fargo baankii jedhama. International Qeerroo Support Group kan jedhuutiin accountiin kan baheeruu fi lakkoofsa accountii 217432 irraan deebi'a 217432 routing numberiin isaa yookiin lakkoofsa routing isaa 552232 irraan deebi'a lakkoofsa routing 552232 lakkoofsi bilbilaa ittiin argachuu danda'ani 2422725 irraan isinii deebi'a 2422725 karaa email accountii keenya qeerroo qeerroo@gmail.com lakkoofsa sanduuqa poostaa keenya 5544 Georgia Avenue Washington DC jedhanii nu argachuu danda'u. Tole tashooma. Milkooftanii amma ji'a sadii kana keessatti gara 110,010 argattaniittu. Hagammaatti milkooftaniittu jennu maaliif sirbitoota adda addaa kan Ameerikaa fi Kanaadaa irratti hirmaachiftaniittu. Gara booddaalee hin beeku karoora keessan garuu hangammaatti milkooftaniittu jennu. Wanti ji'a sadii kana keessatti walitti qabame gaariidha jennee yaadna. Garuu kana caalaa akka uummanni Oromoo baay'inaan jiruu fi uummanni Oromoo baay'een immoo biyya keessatti dararaa guddaa fi rakkina guddaa keessa jiru wajjin wal maddii qabnee yoggaa laallu gahaa miti. Kana caalaa irratti hojjechuu qabna. Uummanni Oromoo biyya alaa jiru kan irraa barbaadamu gargaarsi karaa lama. Tokko maallaqa qabuutiin gargaaruudha inni dura. Inni itti aanu warri beekumsa qabanis beekumsaan gargaaruudha. Isa sadaffaa jennee kan nuti irratti hojjetaa jirrus kana lamaan inni gochuu hin dandeenye garuu ololuma hin taane oofuurraa akka of qusatus isa kanaanis akka nu gargaaru irratti hojjetaa jirra. Amma yoonaatti wanti hojjetame kurmaana waggaa isa duraa keessatti baay'ee gaariidha. Haamilee guddaa kan namaa kennudha. Kana caalaas irratti hojjechuu akka qabnu garuu itti amanna. Kanaaf immoo uummanni Oromoo akka nu wajjin jiru abdii guddaa qabna itti fufnaa jechuudha. Garuu akka milkoofneerruttidha kan nuti lakkoonu. Horii kennuun dhuguma tokko fincila biyya keessaa Oromoo bosona keessa jiru, Oromoo ajjeefamee jiru, Oromoo mana hidhaa keessa jiru, Oromoo hidhamee jiru, Oromoo madaa'ee jiru, Oromoo maatiin jalaa du'ee jiru gargaaruun beekamaadha. Isaan alawoo kan dandeettii adda addaa qabu maal sinii godhume akka maal sinii godhu feetan? Baay'ee gaariidha. Darsuu gaaffii barbaachisaadha. Maaltu jira biyya alaa kana keessa namoonni walitti gurmaanii tokko ta'anii socho'uun kun xinnoo hanqi ni mul'ata. Uummanni Oromoo dhaaba tokko haa qabaatu miti. Bal'aa waan ta'eef dhaaba baay'ee qabaachuu danda'a. Dhaaba siyaasaas ta'ee dhaaba siiviikii baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu hundee
gaaffii keenya isa ta'e irratti tokko taanee socho'uu qabna. Inni jalqabaa maallaqa barbaanna, maallaqaan nu gargaaru. Maallaqa guddaa barbaachisa. Namni harki irraa citee jira, namni miilli irraa citee jira, namni akkaataan iddoo 5-6 rukutamee hospitaala keessa ciisu jira. Nama tokkoof iddootti maallaqa biyya sanii 30,000 40,000 yeroo gaafatamu jira yaalchisuudhaaf. Kanaadhaaf maallaqaan akka nu cinaa dhaabbatu gaa keenya dabarfachuu barbaanna. Lammaffaa beektota gurguddaa qabna biyya kana keessatti. Beektota biyya keenya Oromiyaa sanaaf gargaaru duwwaa otoo hin taane biyya ambaa keessa jiraate addunyaa kana kan gargaaruu danda'an beektota guddaa qabna. Biyya keessaas beektota gurguddaa qabna. Isaanis beekumsa isaaniitiin qeerroo bilisummaa mootummaa abbaa irree raasaa jiru kana akka inni galmasaa ga'uudhaaf gargaaruu qabu. Fakkeenyi tokko itti fudhata. Profeesar Mahammed Hasan keessummaa kabajaa ta'ee gaafa qophii keenya Atlaantaa gaafa bitootessa 26 haasaan ni godhe. Dooktar Moosisaa Aadaa keessummaa kabajaa ta'ee haasaan ni godhe. Haasaa seena qabeessa ture. Uummata baay'ee kan kakaasu ture. Haala kanaanii bakka hundatti nu wajjin ta'anii beektonni keenya hundumtuu akka nu gargaaranii barbaadna. Warri kana hundumaa gargaaruu dadhaban immoo uummata Oromoo ta'anii warri harka maratanii ta'anii yoo jiraatan harka isaanii duwwaa otoo hin taane afaan arraba isaanii otoo qabatanii ta'anii ololan taane uummata keessatti facaasanii uummanni gargaarsa akka hin goone gochuurraa otoo qusatan gaafa Oromiyaan bilisoomte bilisummaa harka keenya galuuf yeroo gabaabaan hafu kana gaafa harka keenya keessa gashanne qaaniitu isaanitti dhufa. Ija laafaadha jiraatu waan ta'eedhaaf kanarraa lakka qusatan ergaa dabarfannaa barbaade. Akka nu hubadhutti hirmaannaan artistoota Oromoo cimaa natti fakkaata gara Ameerikaa fi Kanaadaa kanatti dhugaadha. Gara boodaa maal gochuuf karoora qabdun? Jenneen artistoonni keenya durii jalqabanii qabsoo keessa turanii karaa ogummaa isaanii waan isaan hojjetaa turan hundumtuu kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaan bu'aa guddaa buusee qabsoo har'a gaggeeffamaa jiru kana keessatti qooda guddaa qabaachuu isaaniiti kan arginu. Ammallee faana bu'aniitii qabsoo kana utubuudhaaf ogummaa isaaniidhaan kaffaltii otoo hin barbaadin nullee maallaqa kaffaluu iddoo hin dandeenyetti ogummaa keenyaatiin garuu cina dhaabbanna jedhanii hayyama isaaniitiin cina dhaabbataa jiru. Artistoonni baay'een nu gargaaraa jiru. Kanaaf isaaniinis galanni isaanii bilisummaa akka ta'uun isaaniif galata gahuu barbaada. Keessumaa kana keessa waan utoon tuqiin hin darbine nama tokko nama riippoortera raadiyoo Ameerikaa VOA afaan Oromoo kan ture biyya keessa yeroo duraa qabsoo barattoonni gaggeessaa turan keessatti hirmaannaa guddaa kan gochaa ture obbo Zalaalam Gammachuu kan jedhamu doolaara 10,000 nu gumaachee qeerroo bilisummaa biyya keessaa cimsuudhaaf gara fuulduraatti illee cina isaanii akka jiru waadaa nuu galeera. Kanaaf galateeffachuu barbaada. Eessarratti ni gumaache gaazexessaa Zalaalam Gammachuu? Gaafa Atlaantaa irratti gaafa bitootessa 26 doolaara 10,000 nu gumaachanii kallattiidhaan qeerroo bilisummaa akka ga'u karaa keenya akkaawuntii keenyatti dabalanii Tole kun fakkeenya gaariidha. Zalaalam Gammachuu waan gaarii godhe jechuudha. Karoora keessan gara itti aanutti maal gochuudhaaf jirtanii warri qeerroo idil addunyaa? Egaa amma dameewwan iddoo adda addaatti hundaa'anii jiran kana biratti galii walitti qabuun isa tokko. Isaanis immoo hayyama bakka bakka jiranitti hayyama baafatanii sochii keessa akka seenanii fi isa sana gargaaruun isa tokko. Gargaarsi funaanamaa jiru immoo kallattiidhaan biyya deemee qabsoo finiinaa jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee galma barbaachisu sana akka ga'u gochuu keessatti qooda barbaachisaa hundumaa kaffaluudhaaf karoora 2016 baafannee kaneessinee hojii keessa galleerraa jechuudha. Akkaataa itti galuu fi rakkina isin quunname isin gaafachuun fedhu garuu akkamii mana hidhaa keessatti xiqqoo warri miidhaman kana bira gahaa jirtu warra qaamni hir'ate kana qabaa jirtu biyya keessatti? Nuti kallattiidhumaan qeerroo bilisummaa karaa harka lafa jalaatiin ijaaramee jiruufidha kan nuti erginu. Karaa nuti erginus baay'ee karaa amansiisaa ta'eenidha. Wal quunnamtii qabnuutiin haala hundumaatti geessinee karaa kana yoggaa isaan jedhan karaa sana ergina. Isaa booda isaantu bakka hundatti caasaa isaanii golee Oromiyaa hunda keessatti dhiyeeffatanii jiru waan ta'eedhaaf isaanumatu gargaara. Bakka rakkoo
kan jirutti maallaqa guddaa erginee gargaaramu bakka irratti xiqqoo ta'etti immoo haaluma sanaan isaantu gargaaranii kun haaluma ergina kallattiidhumaani abbaan qabsoo kanaa isaanii keessatti akka gargaaranii warra hospitaala keessaa kan akka gargaaranii caasaa isaanii isaanimatu qabaa isaanimatu gargaara. Biyya keessa abbummaadhaan qabsoo kana gaggeessaa jiru qeerroo bilisummaa Oromooti. Isaaniin bakka bu'ee qaamni horii walitti qabu jira yoo jiraate eenyudha isinii dhala? Egaa amma akka dhageenyutti mallaqni gargaarsa warra miidhamaniif jedhamee karaa Maccaaf Tuulamaan funaanama. Maccaaf Tuulamni hangafa jaarmiyaa Oromooti. Qabsoo Oromoo nama gaggeessaa jiru kanatti kan dhale Maccaaf Tuulamadha. Kana seenaan ni beeka. Uummanni Oromoo kamiyyuu kana kan wallaale hin jiru. Isaanis maallaqa akka funaanaa jiranii fi konseptii adda addaallee qopheessanii walitti qabaa jiran quba qabna. Isa sana gaa karuma isaanii akka gargaaraa jiranii biyya keessatti caasaa diriirfatanii akka gargaaraa jiranitti himaa jiru. Qeerroon bilisummaa biyya keessaa immoo iyyuu maallaqni amma yoonaa kan nagahaa jiru karuma tumsa qeerroo jiru addunyaa duwwaadhaa jedhee komee dabarfataa jira. Isa sana gaa isaan akkamitti akka isaanii hiikuu danda'an isaanitti irratti haa mari'atanii maallaqni guddaan funaanamee qabsoo kana gaggeessuudhaaf yookiin immoo qabsoo kana keessatti warra miidhameedhaaf kallattiidhaan ga'uusaa mirkanaa'uu qaba. Kanaaf isa kanarratti isaanitti deebii laachuu qabu. Gama qeerrootiin bakka bu'ummaa kan qabu isinuma qofa jechuudha. Karaa qeerroo biyya kam keessattiyyuu kan bakka bu'umsa qabu unudhaa tumsa qeerroo jila addunyaati. Nageenyaafis maallaqni karaa adda addaa dhasa taanaani warra biyya keessaa obaaliinaa jala dhaabbatee qabsoo kan keessa jiru saaxilamuu fi carraa bana waan ta'eedhaaf karaa jaarmiyaan gara biraan ni jiru. Mee dhumarratti dhaamsa walii galaa yoo qabaattan carraa isinii kenna tumsa qeerroo bilisummaa adda addunyaa. Nuyi kan ijaaramne qeerroo biyya keessaa gargaaruuf. Sochiin qeerroon biyya keessaa sochii amansiisaa egeree Oromiyaa dhimma uummata Oromoo birmadummaa biyya Oromiyaatiin haala amansiisaa irratti dhaabbatee kan socho'aa jiru waan ta'eedhaaf nuti immoo isaaniin gargaaruuf dhaabbanne waan ta'eedhaaf wanti uummata Oromoo irraas ta'e uummata diimokiraasii mirga uumamaa namaatti kan nama nurraa nu ga'e hundumtuu kallattiidhaan isaanii deema. Kana deemuu saamuu isaaniitti ni mirkaneessu waan ta'eedhaaf cinaa dhaabbadhaa qeerroo biyya keessaa nuuf jedhee lubbuusaa laataa jiru nu immoo horii keenya haalaannuu fi beekumsa keenya haalaannuu fi jedheeni uummata biyya alaa jiraatanitti himachuun barbaada. Wanti jalqabame baay'ee gaariidha. Baay'een isaanii cina keenya jiru. Dassu yoo gaafatte uummata Oromoo hundayyuu biyya alaa jiranii qeerroo ni jaallattu yoo jettee iyyeetiin jedha. Waan qeerroon biyya keessaa gochaa jiru qabsoonni itti jiru kana ni jaallattaa deeggaruu barbaadaa yoo jettee eeyyen jedha. Garuu yoggaa maallaqa baasee yookiin beekumsaan gargaaruu biratti immoo namoonni muraasni duuba isa kana shakkii mataa isaanii keessaa qabanii dhiisanii gara qabsoo kanaatti kallattiidhaan waan qabaniif akka keessa seenanii dhaammadha. Dargaggoota Shoomaa dura taa'aa tumsa qeerroo idil addunyaa gaafa ebila 2016 Waashingtan DC'tti karoora waggaa darbee fi gabaasa herregaa wayita dhiyeessitan bara dhufuufis maaltu akka godhamuu jirratti si dubbisee jira. Fayyaa ta'ee Tashooma galatoon ulfaadhu. Galatooma fayyaa ta'a. Oromummaan dhiigaa nu jallifna bara bashaanata kuroo mana nurraa dhiiga mudaa wal taate kunceen arba hiitii kailame ol qabanne ifa bahuuf dina ofirraa haana. Gobanda ance fakkaata way fakkaattu siifin oolu gocha keetiin ayyuuf goota biyya nyaattu. Ufa guyyaan
dhufa guyyaa lammii koo dhiheetti nafu olee bubulus argatta atis gantuu diinaa siif hin oolu madaan korree lammii koo gochaa na basha sabni kooti kan du'eedhaa yoomuun dagatu gumaa baasa. Kabii gama fardaadhu gamni jette jal'ifnaan baara bashaarraa juma fide gaamalee nyaata namne kan baheeman maladhu wayi maarsee dhufee leenci bosona. Jenneetu jibbanne barwaan nama deebu qorma nyaataa keenyas dhabne bullee irra hagu amantiif kutaan wal qoodu haadhiif nu lamu tokko taane kaane malee walabni hin argamu. Kan kursi debote arrufi si hau dafi wabome nu kali hari gati dau nate dugde nu harga nu jibbe salfin bektu lamito ilma wangada kotana me sabako urman galukol kamunya tu dinni marse kane kafonkol dir kame mirga damme jarra dararam oyane saren nu nyate hayuna regam. Amma kutaa lammaffaa fi isa xumuraa qophii imalaatti darbuuf jenna. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo yaadaan biyya Ingilizii magaalaa London isin geesse waa'ee kora walakkaa waggaa waldaa qorannoo Oromoo irratti kan qabadhee dhiyaadhu jira jechuudha. Waldaan qorannoo Oromoo barana maal irratti mari'ate laata? Ijoon mariisaa maalidha kan jedhu irratti keessummaan qaba. Ammas nu waliin tura. Sirba gabaabduu kanaa booda keessummaa kiyya qabadheen deebi'a. Obbo Heenok Gabbisaa pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo gadaa kana kora keessan walakkaa magaalaa London UK'tti mara xiyyeeffatanii. Korri baranaa kan xiyyeeffatu waa'ee Oromoo Global Political waa'ee siyaasa dinagdee hawaasummaa addunyaa keessatti Oromoon bakka maalii qaba kan jedhudha. Kanumaan wal qabatee waa'ee sarbamiinsa mirga namoomaa kan jechaaf saamicha lafaa uummata Oromoo irra qaqqabaa jiru ilaalchisee qorannoo baay'ee dhiyaate namoonni hedduun namoonni 250 ol lakkaa'amanii dhufu jennee eegaa jirra. Kan irratti qooda fudhatan hayyoota Oromoo qofa moo yookaan namoonni Oromoon taane jiraatan illee eessa irraati yookaan immoo yuunivarsiitoota beekamoo irratti qooda fudhatanii maal xiyyeeffata qorannoon isaanii? Qorannoon isaanii kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee Addis Ababaa maaster pilaanii ilaalchisee gama seera addunyaatiin seerota biyyoota guguddatanii keessatti akkamittiin ilaalama kan jedhu irratti namoonni Oromoo hin taane yuunivarsiitii kan akka Washington and University School of Law irraa namoonni lama dhufanii waraqaa dhiyeessanii akkasumas immoo yuunivarsiitii Finfinnee irraa Oromiyaa irraa Profeesariin Oromoo tokko dhufee waraqaa dhiyeessee jira. Hayyuuleen Oromoos kan biyya Ameerikaa jiraatan biyya Kanaadaas kan jiraatan waraqaa isaanii dhiyeessanii jiru jechuudha akkuma walii galaatti. Amma akka jalqaba irratti jettanitti dhimmi Oromoo fi Oromoon eessa jira addunyaa kanarratti yookaan maal fakkaata ka jedhudha. Eessa jira dhimmi Oromoo fi Oromoo beeksisuu kun qabsoon Oromoo kun gabaa addunyaa irratti yookaan siyaasa addunyaa irratti yookaan addunyaa irratti beeksisuu irratti maalirra ga'eera akka kora keessan kana irratti argametti? Akkuma beekamu kan siyaasi addunyaa fi gabaan addunyaa wal makee gaggeeffama. Siyaasii fi gabaan waliin gaggeeffama. Kana keessatti Oromoon bakki inni qabu bakka gadi aanaadha. Akkuma beekamu mootummoonni daddarban kan dura mootummoonni Itoophiyaa kan darban kan amma jirus uummata Oromoo seenaasaa, afaansaa, aadaasaa, dinagdeesaa waan hundumaa dhoksuudhaan awwaaluudhaan uummanni Oromoo ga'ee akka hin qabne gochuudhaan kan dhiyeessaa turan waan ta'eef Oromoon siyaasaa fi dinagdee addunyaa kana keessatti influential yookaan immoo uummata iddoo guddaa qabaachuu danda'u akka ta'e kanaan dura namni agarsiisan jiru. Amma garuu qorannoon adda addaa dhiyaate kun kana beeksisaa jira jennee amanna.
Akkuma jettanitti gabaan Oromoo gadi bu'aadha yookaan hin beeksifamne kunis sirnoota darban kana turra miidhaa isaanirra godhanirra jedhameera. Kana booda yookaan qorannoon kun mootummaa UK irratti kan odeeffannoo yookaan immoo hubannoo gahaa kennuudhaafiif gahee ni taphatu yookaan immoo hawaasa UK irratti kan inni jijjiirama fiduu danda'a jedhamee eegamu jira yookaan immoo hayyoota Oromoon kan isaan amma godhuudhaaf qophaa'an qorannoo kanaa booda jira Bohenook. Tokkoffaa qorannoon kun walitti qabamee gama kitaabaatiin qaqqabuu ni danda'a gara joornaalii Oromoo maxxanfamuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane mootummaa fi hawaasa UK keessatti namoonni tokko dhufanii kan dhaggeeffachaa turan ni jiru. Gama poolisii yookaan immoo tarsiimoo biyya isaanii gaafa qopheessan akkasumas tarsiimoo foreign poolisii kan gara Itoophiyaatti gaafa qopheessan keessatti dhimma loogii gochuu yookaan immoo influensii gochuu irratti ga'ee guddaa qabata yaada jedhuu fi abdii jedhu qabna. Isa kanarrattis akkuma beekamu waldaan qorannoo Oromoo hayyuulee Oromoo irratti kan durfamuu fi beekumsa waa'ee Oromoo kan maddisiisu waan ta'eef gaaffii waa'ee Oromoo irratti qabaatan kan jiraatan yoo ta'e mootummaa UK ta'uu hawaasa UK ta'uu waldaan qorannoo Oromoo kana akka qaama biriifii adda addaa dhiyeessu yookaan immoo ibsa adda addaa akka kennuuf akkuma kanaan dura European Union Parliament irratti akkuma waldaan qorannoo akkuma biriifii adda addaa kenne ammas immoo kennuu danda'a abdii jedhu qabna jechuudha. Namoonni muraasa argamaniiru jettanii namoota warra murteessoo ta'an jechuun siyaasa keessaati moo affeerraa keessaniin immoo fedhiidhaan dhufan immoo akkami wanti irraa eegamu jira jarra? Siyaasa keessaa dhufuu danda'u jennee eegnaa har'a garuu namoonni akademiyaa keessa jiran kan dhufan ni jiru UK irraa kan dhufan ni jiru. Kan immoo osoo hin affeeramanis dhufanii dhaggeeffachuu waa'ee Oromoo baruus dhaga'uus kan fedhii qaban akka nama dhuunfaa tokkootti ta'anii kan dhaggeeffatanis waan jiran natti fakkaata namoota hedduu argeera. Asirratti waldaan qorannoo Oromoo maal godheeraayyuu gama mootummaatti dhiyaatee biyya keessanitti qopheessinaa magaalaa guddoo Londanitti bakka seerri addunyaa bahutti qopheessinaa kanaaf kottaa dhimma Itoophiyaa fi Oromoo irra ilaallatudha maaliif mootummaa kana isintu gargaaraa jira kottaa irratti hirmaadhaa kan jedhamee kaka'umsi godhameeru beeksifni waamichi godhameeru tureyyuu gama oosaati. Ni jira akkuma beektu konferensiin kun kan inni gaggeeffamaa jiru University London School of Economics jedhamudha. University London School of Economics jechuun kan poolisii yookaan immoo tarsiimoo waa'ee dinagdee waa'ee siyaasaa biyya kanaatii fi biyya hundumaa irratti addunyaa irratti harka olaanaadhaan beekamtii guddaa kan qabuu fi mootummaa biyya kanaas kan harka keessatti galfatee qabu waanta ta'eef yuunivarsiitiin kun oosaa waliin yookaan immoo waldaa qorannoo Oromoo waliin paartinarii godhee walii galee konferensii kana gaggeessuunsaa waa'ee Oromoo baruudhaaf waa'ee Oromoo hamma tokko hubachuudhaaf fedhii fi jaalala akka qaban murteessaa. Garuu kanarra darbee osaan wanti gochuu qabu akkuma kanaan dura gochaa ture jechuudha. Waraqaa gaggabaabduu adda addaa biriifii adda addaa qopheessuudhaan doobii gochuu paarlaamantii yookaan immoo mana maree biyyoota kanaa irratti yoo isaan gaaffii adda addaa qabatan waa'ee Oromoo waa'ee saamicha uummata Oromoo ibsa adda addaa kennuu ni danda'a carraansaaf waan jiru fakkaata. Dhugumadha waldaan qorannoo Oromoo seenaa lammaffaa hojjetaa jira bara darbedha kan inni jalqaba Ameerikaa keessaa ba'e barana lammaffaadha. Bara darbe Munikitti qophaa'e Jarman keessaa barana Londanittidha. Akkamittiif maaliif filattan laata isin London? Tokkoffaa kan walakkeessa waggaa Awurooppaa matta'u turre jira kana waan murtaa'edha. Osaan bakka Oromoon jiru hundumaa dhaqaa Oromoon immoo kan inni jiru Awurooppaa jira, Afrikaa jira, Ameerikaa jira. Kanaan dura wanta ta'uun irra turedha. Amma garuu waggaa darbe wanta Munikitti ta'eef amma Awurooppaa ta'uun akka irra jiru murtaa'ee haa ta'uuti Londanitti immoo mata dureen konferensii kanaa waa'ee dhuma Oromoo and Global Political Economy wanta ta'eef kanaaf immoo kan manni barnootaa olaanaan dhimma kana adda durummaadhaan akka biyyoolessaatti beekamtii waggaa dhibboota hedduu kan qabu London School of Economics kun akka waliin dalaguu dandeenyu konferensii walii qopheessuu kan dandeenyu yaadan dhiyeessineef waan itti walii galaniif as Londonii filachuu dandeenyu jechuudha. Londoniin kan filanne financial district biyya lafaa jechuudha. So financial district biyya lafaa waan ta'eef murtiin dinagdee murtiin faayinaansii biyya lafaa impact godhu biyya kana keessaa eegala Ameerikaatti aanee jechuudha. So isa kanaaf asitti dhiyaanne qorannoo waa'ee Oromoo gaggeessuun sababa kana wanta biraan tokko jiru. Biyya adda dureedhaan mootummaa Itoophiyaa gargaartudha. Gama humna poolisii leenjisuutti kan leenjisuu meeshaa tikaa basaasaa kennuudhaan maallaqa gargaaruudhaan UK'n mootumti. Mootummaan Itoophiyaa immoo gargaarsa UK irraa argatuun Oromoo hidhuu ajjeesuutiin himatamaa jira. Kanaaf qorannoon keessan achitti koraa walakkaasaa gaggeeffatuun kun jijjiirama fidaa yookaan immoo kan isin kana gootan biyya keenya keessatti Oromoo keenya akkas godha jettanii wanti isin itti himtanii waldaan keessan jechuudha. Waldaan qorannoo Oromoo jijjiirama tokko fiduu danda'u gama siyaasaatiinis haa ta'u gama dhiibbaa dippiloomaasiitiinis fida jedhee Oromoon isinirraa eeggatu jira Bohenook. Of course. Waldaan qorannoo Oromoo waldaa uummata Oromootiin hundaa'edha. Waa'ee beekumsa Oromoo fi waa'ee Oromoo
qaama kamittiyyuu fuula taa'ee bifa qorannoo irratti hundaa'een sodaa tokko malee kan itti dubbatudha. Jijjiirama fida inni isaansaa mootummaa sana irratti hundaa'a. Garuu dirqamni fi responsibilitiin waldaa qorannoo Oromoo inni jalqabaa waa'ee uummata Oromoo fuulatti mootummaa kamiiniyyuu beeksisuu saamichaa fi jecha uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee dubbachuu gargaarsa mootummaan UK mootummaa Itoophiyaatiif kennaa jiru gargaarsa kan ittiin uummata keenya ajjeesisaa jiru hidhiisaa jiru akka ta'e mootummaa kanatti ifaatti himuu dabalateeti jechuudha. So qorannoon har'a dhalli dhiyaatan hundumtuu mootummaan kun akka rakkina qabu waliin wal qabatee wanta baay'eetu ka'e isa kanaaf mootummaan UK kun kana fudhachuu danda'a dhiisuu danda'a kun kan oosaa miti. Garuu oosaan ija jabinaan taa'ee qorannoo hojjetee qorannoo empirical waan hojjeteef itti ibsuun dirqama oosaati. Isa kanaaf akka dhaaba Oromoo tokkotti oosaan waa'ee beekumsa Oromoo yookaan immoo Oromoo knowledge maddisiisuudhaan namoota kamittiyyuu explain gochuuf dirqamaaf qaba. Waggaa kana jedhamu tarii waldaan qorannoo Oromoo akkuma namoota hayyoota tokkoo qorannoo isaa mata adda addaa irratti gaggeesse namoota adda addaas affeere galma tokko keessatti wal gaamee London keessatti galma gaafatee galma argatee galma sana irratti walitti mee galuu qofa moo yoggaa itti himna waggaa jettan maa jechuudha isa maxxansuutiin ala mootummaa UK yookaan Londonii kana wanti dubbistan jira jechuudha Oromoo laalchisee qorannoo kanaa booda qorannoon. Oosaan biyya kana gaafa dhufu Londoniin gaafa dhufu yuunivarsiitonni adda addaa oosaan akka biyya kana dhufaa jiru waan dhaga'anii waa'ee Oromoo protestii fa'aa maal akka ta'e oosaan akka qobaatti akka dhaqee briefii akka godhuuf kan gaafatan jiru eventii public eventii fi private eventii kan oosaan affeeran jiru so achirratti deemuudhaan oosaan waa'ee uummata Oromoo explainii godhaa jechuudha. Qorannoo hojjetame irratti hundaa'ee explainii godha. So isa kanaafi kaayyoo oosaa maal akka ta'e biroota jira. Kaayyoon oosaa waa lama inni tokko beekumsa maddisiisuu inni garbaan immoo beekumsa kana tamsaasuu yookaan distribute gochuudha. Isa kanaaf oosaan kana successfully dalagaa jira. Oosaan qaama siyaasaa miti. Qaama siyaasaa ta'uunis irraa hin eegamu. Oosaan qaama siyaasaa kamiiniyyuu kan hordofu miti. Dantaa uummata Oromoo ilaalchisee olaantummaadhaan waa'ee beekumsaa fi eenyummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo haala eegsisuu danda'uun qorannoo gaggeessee qorannoo kana immoo uummataaf ifa gochuudha. Uummata Oromoo siyaasaan bakka hin bu'u. Oosaan uummata Oromoo kan bakka bu'u qorannoo uummata Oromoo kana uummanni Oromoo kana fakkaataa identity yookaan eenyummaan Oromoo kana uummanni Oromoo uummata sabboonaadha uummata rakkina akkasii keessa jirudha kan jedhu haala addunyaa waliin wal qabsiisee audiensii yookaan immoo dhaggeeffatoota bifa adda addaa jiran hundumaatti beeksisu. Qaama mootummaa fi qaama mootummaan taane garuu immoo karaa duubaa mootummaa irratti gahee guddaa kan dhiibbaa godhuu danda'an dubbisuudhaaf haalli isinii mijateera yookaan qorannoo keessan dhiyeessuudhaaf haalli mijateeru jira. Laaligaa akkuma beekamu gaafa oosaan dhufuuf jedhu manneetii mootummaa adda addaa kan akka Chatham House kan jedhan yeroo darbe eventii adda addaa qopheessuuf akka fedhii qaban oosaadhaaf beeksisanii turanii biyya isaa irratti itti gochaa jiranii biyya barbaadan irratti oosaan akka brief godhu waa'ee Oromoo protestii waa'ee Achaaraa Sirbaanii akka oosaan brief godhu gaafatanii turanii yeroo isaan murteessan irratti hundaa'ee oosaan gochuu ni danda'a jechuudha. So sababni inni jalqabaa Londonii dhufee tokko itti siquudhaan waa'ee qorannoo Oromoo biyya kana keessatti awareness akka jiru gochuudha. Kanarraan kan ka'e biyya kana keessatti kuma tubeettu akkaadamiyaa baay'eetu waanta jiruuf manni barumsaa olaanaa waan baay'ee jiruuf achi keessatti odeeffannoon ni daddarbaa waa'een qorannoo waa'een konferensoota dhiyaatanii guyyaa guyyaadhaan neetwoorkii adda keessatti darbaa so kanaaf kun gama kanaan impaaktii qabaatan yaala. Yuunivarsiitoota keessaa yookaan immoo gama mootummaatti hidhata qaban kallattiin illee ta'uu baate karaa harka duubaatiin kan qorannoo dhiyeessan jiru yookaan immoo biyyoota biraarraallee yookaanis immoo qaamota adda addaa dhageettii qaban qorannoo har'a dhiyeessan yoo maqaa dheeruun danda'ame. Human Rights Watch irraa New York irraa kan qorataan Human Rights Watch dhiyeessee jira. Amnesty International irraa kan dhimma Itoophiyaa ilaaltu dhuftee ni dhiyeessiti. Isa kanaaf namoonni adda addaa kan Oromoon ta'an akka dhiyeessan irratti dhiyeessan jiraachuu. Oosaan yeroo hundumaa call for paperii gadhiisaa call for paperii gadhiisee call for paperii jechuun waamicha waraqaa jechuudha. Waamicha waraqaa qorannoo namni qabu kamiyyuu dhiyeessaa kan jedhu galchaa kan booda namni erga galchee waraqaa adda addaa erga galchee qorannoon isaa kun tilmaamamee ilaalamee editorial board yookaan immoo koree gulaalliitiin ilaalamee kun qorannoo seera qabeessaan qoratamedha moo qorannoo dadhabaadha moo qorannoo cimaadha kan jedhu kun ilaalamee erga calalamee darbee booda as ga'aa asitti dhiyaatan. Namoonni baay'een waraqaa galchaniiru ta'uu danda'a UK keessas ta'u eessas ta'u garuu qorannoon isaanii madaalli hin kaasu taanaan dantaa Oromoo hin eegsisu taanaan kufuu danda'a.
Tole, obbo Heenok Gabbisaa, pirezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo gadaa kana. Mee gadaa keessatti maaltu adda ta'e? Gadaa meeqa farra jirtu isin amma? Ani gadaa 30 jira. Gadaa kanatti wanti adda ta'e tokko ani dargaggeessadha. Dargaggoonni Oromoo hedduun osaatti dhufuu qabanii, fanii sarbii gochuu qabanii. Dargaggoon ala taa'ee kompleenii gochuu yookaan immoo bileen gochuu qofa osoo hin taane waan danda'u waan beeku hamma dandeettii isaa kontribiut gochuu adaraan uummata keenya harka keenya irratti waan kufaa jiruuf gaafatamummaa guddaan waan irraa eegamuuf wal harkaa fuuchuudhaan gara hojiitti seenu jechuudha. Isa kanaaf kaayyoon koo inni tokko gadaan koo osoo hin dhumin dura namoota dargaggeessa ta'an ijoollee daayasporaa keessa jiraatan ijoollee biyya adda addaa jiraatan achi fiduudhaan akka isaan waa'ee Oromoo caalmaatti akka isaan qorannoo gaggeessan gochuu danda'u jechuudha. Akka walii galaatti kanaa booda gochuudhaaf karoora akka qabdan wanti jettan yoo jiraate carraasanii kana dhumarratti. Gama kana wanti nuti barbaadu ijoolleen dargaggoonni biyya adda addaa keessa jiran Ameerikaa kan jiran Awurooppaa kan jiran yeroon kun yeroo uummata Oromootiif baay'ee yeroo sodaachisaa fi yeroo uummanni Oromoo danuudhaan du'aa jiru ajjeefamaa jiru waan ta'eef gaafatamummaa guddaatu nurraa eegamaa nuti namoonni biyya alaa jirru bilisummaa ni qabna hamma tokko faayinaanshaal strengzii xiqqoo ni qabna isa kanaaf achi dhufnee dhaabbata Oromoo kamiin iyyuu waldaa Oromoo adda kamiin jooyin gochuudhaan hamma dandeenyu sarf gochuun itti gaafatamummaa lammummaa wanta ta'eef yeroo kanatti obboloonni keenya meeshaa wayyaanee dura dhaabbatanii ajjeefamaa du'aa jiranii nuti immoo as teenyee kan kompileen goonu yoo ta'e itti gaafatamummaa keenya ba'aa wanta hin jirreef akka hundumtuu hamma danda'u akka itti cooftuun waan cabatu. Tole, obbo Heenok Gabbisaa, pirezidaantii Waldaa Qorannoo Oromoo gadaa kanaa kora keessan walakkaa waggaa Londanitti gaggeessaa jiranitti hundaa'ee gaaffiif deebii raadiyoo simbirtuu waliin gootaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'aa obbo Heenok. Akka fayyaa ta'aa adii galatoomaa nagaatti. Dina Kenya, Nuwaltana, Dini Yomu, Nugamomu, Shambo Zati, Gachanasa, Ani Sanyi Lenjati, Jirti Oneko, Shenduri Kanabako, Ani Sanyi Lenjati, Jirti Oneko, Shenduri Kanabako.
shanasa ani sanyi lenjati chilti onne ko shenduri kanappo ko ani sanyi lenjati chilti onne ko shenduri kanappo Akka waliigalaatti kanarraaf jennee gurraan sin geenyerra warra nu caqasaa turtan hundi keessaniyyuu galata guddaa qabdu. Akkuma barame torbee gaafa kamisaa qophii kabiraa qabannee amma deebinutti haala bakka gaarii keessa kanuu turtan hawwii keenyadha. Sirba kana sin affeereen jira. An Dassuu Dulaati. Gaafi mirga ofii barbaadu Oromoon hiriira yaa'ee maaliif dhugaan dhokatee deebiin isaanii rasaasa ta'ee diimokiraasii maalummaa hiiknisaa abbaa biyya irraa bu'isaa kana dabaa kan barbaade hin ajjeesaa shoror keessaa jedhee maqaa moggaasaa ilma jeesee abbaa hiriira baasaa sobaaniyyaa uummata dura taataa. Gabroon fataa jeena teenye waggaa dhibbaatama eegne nuutuu falmachuu dandeenya maaliif wareegamna teenye ilmoo ormaatiin maseene abdii guddaa irra keenye ilmoo ormaatiin maseene abdii guddaa irra keenye bumaa baafnaa kadhii hin sodaatin diina kedahii Kabeenya keenya mancaasaa lubbuus keenya jeesaa Jarri bulbuu nama nyaatu waliin buluun taatu Ormitu keenya malaala abbaaturra caalaa Likin nun deebisu diinni diggii galcha goonni Kafti lafee kunneen laannoo maqaa goota nyaannu Teerroon gumaata barbaadaa tumsuuf galii waadaa Jirmaan dhagaan dhufna daandii baqaafuuf iggaaddi Diina gumnee biyya baafna abbaa biyya taanaa Akabbaa kee qeerransa ta'ime akabbaa kee leencicha ta'i akabbaa kee leencicha ta'ime hin sodaatin diina kee dha'i akabbaa kee qeerransa ta'ime akabbaa kee leencicha ta'i akabbaa kee leencicha ta'ime hin sodaatin diina kee dha'i. Gaafi mirga ofii barbaadu Oromoon hiriira yaa'ee maaliif dhugaan dhokatee deebiin isaanii rasaasa ta'ee diimokiraasii maalummaa hiiknisaa abbaa biyya irraa buqisaa kana dabaa kan barbaade hin ajjeesaa shoror keessaa jedhee maqaa moggaasaa ilma jeesee abbaa hiriira baasaa sobaaniyyaa uummata dura taataa. Gabroon fataa jeena teenye waggaa dhibbaatama eegne nuutuu falmachuu dandeenya maaliif wareegamna teenye ilmoo ormaatiin maseene abdii guddaa irra keenye ilmoo ormaatiin maseene abdii guddaa irra keenye bumaa baafnaa kadhii hin sodaatin diina kedahii